Yona biradim ani dukiya Yona biradim ani dukiya Simale jiratu halawaya Wajina budi matit nadimta Goshana kaya hacuuccaa fi cunqursaa ummata Oromoo irra gahaa ture rogeeyyiin Oromoo hedduun ogummaaf beekumsa qabaniin umrii guutuu saba isaaniitiif gumaachaa turaniiti jiru gumaachaas jiru qabsoo gaggeeffamaa ture kana keessatti artistoonni Oromoo hanga wareegama lubbuu isaanii qaqqaalii itti kafalaa turan seenaan yoomiyyuu ragaa baham menageen haa dursuuti harka fuune jirra jirtuu jenna hordoftoota keenya jaalatamoo sagantaa keenya arraa keessattis seenaa hangafa aartii Oromoo fi jaalatamaa sabaa kan ta'e weellisaa Oromoo beekamaa fi kabajamaa nama yoomillee seenaan baraaf hanga baraatti isa yaadatu tokko waliin kan walisin barsiisuuf jedhus Jamaal Abdullee abbaa dabaree qophichaatiin egaa mee isinis hamma xumura sagantaa keenyaatti nu jalaan hafnaan affeerraa keenya arraatiin. Leellisaan tokkummaa diddaa roorroo sirna cunqursaa weellisaa Nuhoo Goobanaatiin artistiin Hoomaa Maggoobana magaalaa Dirree Dhawaa ganda Qafiiraa yookiin immoo ganda Gaaraa iddoo gabaa jiru ijoollummaa isaatti itti dabarse yoo taatullee jalqaba bara 1960mootaa keessa ka'uun weelluu keessa kan galen hoon umrii daa'imummaa isaatirraa eegale hiriyoota isaa waliin aartii ofii kana jabeessuudhaan ittiinis milkaa'eeram weelluu Oromoo keessattis nama seenaa guddaa hojjechuus danda'eedham weellisaan Nuhoo Goobana walleewwan dhageeffatamanii hin quufamne kan qaamaaf qalbiin dhimma weellifamaa fi jiru keessatti namni tasa akka keessatti of argu taasisanii fi nama onnachiisan shakkii tokko malee muuziqaalee Oromoo hangafaa keessa walleewwan aartistiin Nuhoo Goobanaati yoo jennees maqaa dhahuun hin ulfaatum. Weellisaa gameessin Nuhoo Goobana kaleessa dargaggummaa isaatti sagalee roorroo diddaa ittiin reebaa ture miilli diddaa roorrootiif mararfata bu'aa ba'ii mara hunda ittiin miliqe diina boqonnaa dhorke suni arra diinaan osoo hin mo'amin fayyaa rabbiitiin harka kennate kunoo har'a siree irratti hafee dararamaa jiram. Harka miilli muurame jiraachuu rakkame ka'ee solaluu itti jaame ka'ee guyyaa itti dhaame. Kalalise roba galmo kalalise roba galmo kanura indagale kalalise roba galmo kalalise roba galmo
artistiin hoomaa maggoobana dhimmi isaan irratti hin weellisin numan jirreem. Sirboota akka tokkummaa, jaalala, deeggarsa, quuqama mirga dhala namaatii fi hundaa ol garuu jaalala saba isaatiif qaburratti fuulleeffachuun kennaa uumamni isaaf laateen gama aartiitiin sossoba tokko malee saba isaatiif gumaacheeram. Kennaawwan artistiin hoomaa maggoobanaa qabu keessa sagalee kiloolee alalaasaa isaa sanii meeshaa muuziqaa isaatiis ofumaaf taphachaa yoo inni walaloo yadaleessee afaan isaa keessaa baasuu fi sagalee muuziqaa meeshaan dhageeffatu waliin wal simsiisuun dhawatus hunduu bakka jirutti fajaaja yoo jennees hojiin isaanii kaleessaa dhugaa baatiim. Yoon haara qabaadhees fuularraa na beeyti na tattabachiifte na irraanfachiifte wayyaa gaarishoo mootiyaa wayyaa gaarishoo mootiyaa yoon hin dhukkubsadhe qoricha naa taate yoon haara qabaadhees qoricha naa taate mee maaluma dhabe namni qabu jaalte mee maaluma dhabe mee maaluma dhabe namni qabu jaalte yoon haara qabaadhe qoricha naa taate mee maaluma dhabe namni qabu jaalte mee maaluma dhabe. Duuba umrii isaa dargaggummaatis biyya ormaatti kan dabarse artistiin hoogoobana biyyoota akka Jibuuti, Saudi Arabiyaa fi Kanaadaa keessatti weelluuwwan achitti hojjechaa turenis hedduu jaalatamummaa ol aanaa gonfateeram. Afaanota adda addaatiinis sirbuun nama beekamuudha artistiin hoogoobana. عطشت قلبي كل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وفوتي لا 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 خلاص جبت ولد 19 سنة وأما محاتبون بوتا لا كيس سواك محاتبون بوتا لا كيس سواك أما ندى إلهي نقوكما لله وليه لله وليه Weellisaa kabajamaan hoogoobana har'a sababa fayyaa cimaa isaa mudateetiin teessuma irratti yoo hafellee hojiin isaa ammoo ummata biraa yoomillee hin baddu. Oromoonnis nama kabajamaa fi jaalatamaa kana kaleessaas osoo hin dagatin har'allee hin dagatus. Olmaasaa kaleessaa saniif kaabaaf kibbaa itti yaa'e nuhoo si bira jirra arraas boruus si cinaa jirra abshir jajjabaadhu jechaanii jiru. Isaan keessaayis immoo warra nuhootti dhaqanii gaafatan keessa Oromoonni Walloo Kamiseerraa kanneen fayya dhaban hoogoobanaa gaafatan keessaa isaan tokko. Warri kun nagaa bultanii fayyaa jirtu nagaa warri biraati. Oromootatti iyyanne nutti mada
dhuftan? Kali galgala dhufan alargee keessa turan haadhaan ammoo isin ijaaruudhaaf galma dhufan guyyaa kan ol torbaan tokko turan erga wal irraa ta'anii Deemu jirtan. Oromoonni Walloo Kamiseerraa dhufaniin hoo ijaan argan kunis haalli jireenya aartistuun hoo kun waan garaa isaan nyaateef yaada isaaniitiis akkana jechuun OBS'tti kan isaan himaniin. Maqaan koo Idris Muhammad yookaan Iyyaasuu Muhammad naan jedhan. Godina addaa Kamisee aanaalee torbaarraa nama nama tokko bakka wal buufanne. Egaa artistiin Nuhoo Goobanaa abbaa keenyaa innilleen walleessaa keessatti isin waamti harmeen jedhee wallisee yeroo karaa kana deemnu walleessaa san yaadachaatuma deemne nuhis harmee keenya Oromiyaadhaa birmannee dhufne yeroo as geenyummoo carraa arganne kanaan artistii Nuhoo Goobanaa osoon argin asiin deemnu agarree isallee jajjabeessinee waamicha harmeellee akka owaannee dhufnetti himne tokkummaa uummata Oromoo kanaatis aartii keessatti gahee guddaa waan taphanii jiraniif bu'aa isaanii akka taane isaanitti argaggiifne jajjabeessinee rabbis kadhannee akka rabbiin isaan nu fayyisu kanumaaf as gorre. Wallahi isaan jireenyaan arguun kee baay'ee na gammachiisa. Yeroo jalqabaatiif hin arga gaa'e baay'ee na gammachiiseera isaan arguun koo. Isaan irra labbaa fayyisuu gachaama. Baatirraa hin dhufe yeroo as dhufnee artistiin Nuhoo Goobanaa laallee silaa dhukkubi namarraa fuudhamee anatti irraa fuudhee bakka isaa bu'aa ture. Akka hojii isaatti garuu waan godhuu dandeenyu qabnu hojii rabbi isaa gargaaru rabbi isaa fayyisa. Nu nyaachisaa, nu obaasaa, nu hammataa bakki dhungatamne mal'aan dhungatamne harkaan qabanu dandeenya jechuudha. Dhungatamne mal'aa jechuudha jaalan Oromoon nu qabu dhungatamne harkaan asirra kaasuu danda'u mana gahaan jechuudha. Jaalan namaaf qaban jechuudha. Guddaa galatoomaa jennaani ammas ni kutaa Walloo keessa teenyee yoomuu hin hafnu Oromiyaa irraa hin hafnu yoo rabbiin jedhe inshaallah kaayyoon keenya dhufnee ilaaluu qofa osoo hin taane kaayyoo guddaadha qabna. Fayyaan kan Nuhoo Goobanaatti wal argaan keenya ayyaana bilisummaatti galatoomaa. Akkasuma ammoo warreen hegeree abdii saba Oromoo ta'an gareen paartii KFO'tiis hammi tokko yeroodhaaf mana hidhaa turanis garuu immoo qabsoo qeerroo Oromootiin akkuma gadi lakkifamaniin ija goota isaanii arguu waan dharra'aniif isaanis waanuma uummanni Oromoo ittiin dhaabbadhaa jedhanii isaaniif laatanirraa hamma tokko weellisaa qabsaa'aa Nuhoo Goobanaa bira deemuun kan isaan gumaachaniin. Tokko kan kabajamaa Dooktar Nuhoo Goobanaa namni baay'een kan beeku dhukkubsatanii dadhabanii mana isaanii sireerra ciisuu jennaan nuti waanuma dhibee salphaa dhukkubsatan nutti fakkaateet ofii keenya akkuma jedhe namni waggaa xinnaa hidhame waggaa 2 ol hidhame inni guddaan nama waggaa 17 hidhamedha. Warra hundumti keenya mana hidhaa waan turreef waa sof harkaan qabnu gaafa gani baanu garuu uummanni keenya gaafa nu bira ga'u hamma qabuun ittiin dhaabbadhaa ittiin oolaa bulaa jedhee waan isaan nuu kennerraa hidhamtoonni kun nuti immoo kan nu caala dhukkubsatu jira yoo irratti bu'aa yoo gargaare jedhanii birrii 10,000 qabannee dhufne kuni obboleessi keenya Kaffaaloo Tafarraa innuu kennaa fi Hordoftoota keenya jaalatamoo weellisaan Nuhoo Goobanaa umrii isaa guutuu osoo dadhabe hifadhe hin jiin saba isaatiif lubbuu isaa kenne sirna mootummaa nama nyaataa sana keessatti aartii afaan Oromoo kanaafis ta'e ummanni isaa kunis of baree tokkummaa waliifis akka ta'u gabrummaa jala akka jiran beeksisuu fi falmatanii akka of bilisoomsan godhuu keessatti gatiin isaan kafalaa turan waan itti tilmaamamu hin qabu. Mee amma immoo
hojii isaanii kan gaafasii keessa artistiin Hoogoobanaa sirboota isaan hojjetanii turan keessa hamma tokko daballee isin biraan geenyaati. Ammas bakkuma jirtanii nu jalaan hafinaa. Galanni kee badu ati yaa Rab galanni kee dhumu ati yaa Rab galanni kee badu ati yaa Rab galanni kee dhumu ati. Duuba weellisaan Hoomaa Maggoobanaa weellisaa qofaas osoo hin ta'in qabsaawaa saba Oromooti yoo jennes dhugaarraa hin fagaannu. Leenci Oromootaa jaalatamaan saba artistiin Hoogoobanaa nama yeroo jalqabaatiif aartii muuziqaa Oromoo kanaaf gumaacha isarraa eegamu ol aanaa kana osoo hin waakkasin of qusannoo tokkoon malee saba isaatiif gumaacheedha. Walleewwan sirboota isaanii keessattis waa'ee tokkummaa Oromoo, of eeggannoo dhukkuba HIV akkasuma sirboota jaalalaa fi kan qabsoo nuhoon wanti isaan itti hin weellisin eenyuma hin jiru. Goonni aartii Oromoo jaalatamaan saba artistiin Hoogoobanaa bara afaan Oromootiin weellisuu dhiisiiti keessatti dubbachuullee yakka ture sanitti walleewwan isaan sirbuudhaan ittiin ummata isaanii kana dadammaqsaa turan keessa hamma tokko yookaan isin yaadachiifnu ta'es mee jalqaba irratti sirboottan isaanii kan qabsoo keessa kan isaan sagalee isaanii kiroolee alalaasaa saniin Oromoo tokkoomsuuf ittiin rakkachaa turan keessa xiqqoo xiqqoon gurraan isin geenyam. Ya lugu singkatin angko baru dijale ya lugu singkatin angko baru bira babuta didami izibada be nabi medawa dawa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa kiristaana islaamaan nu gargar hin baanu amantiin tabbaatii akkasiin haa beeynu kun hojii rabbiitii waaqayyoof haa dhiifnu tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Duuba weellisaan Hoogoobanaa yaanni sirba tokkummaa jedhu kun akkamitti akka isaaf dhufees haala kanaan ibsee jira. Uummatuma kana waa wal biduun dhafe. Barbaadee itti taa'e. Oguusan bakka sila lafa qabadheetti sammuu as rabbiin ibse. Tokkummaan kun yoo akka malee Oromoon hin bilisomtuu aja'u rabbi ibse. Oguusan tokkummaa guyyaa tokkottiin katabee wanni isaas wafite
Waloo isaa dura yaada isaa argachuun rakkate. Booda Oromoon waan biraa qabsa. Oguu laalu. Amma oguu yaan dhufe akkuma namaa idii bakka takka idii bakka ta'anitti lafa haa himani. Tokkummaa malee wanti biraa. Tokkummaa qabaanne meeshaan barbaachisu namaa loluun barbaachisu. Tokkummaan qofti ni geessi. Rabbi afaan fitee eegaan ani iyyee magaa gabee lafarreetti rabbiin fite. Anama tokkummaa tana anaa deebi'amoo kunoo adeemnaan televezyiyoonni aaneete guyyaan dilbaamaa eetumaan jibuuti isin kabachuu jalqabe OBN eega OBN maqaa jeerati dubbii wayyaa hojjetti eetumaan. Lallabannee nu qabsaa'oonni iyyannee nu dirmadhaa nu jabeessaa akka booddeen seenoyne nun ja'an harkaa miilli murame kan jiraachuuf rakkame kan osoo loluu ijji jaame ka ifni guyyaa itti dhaame akka lalise roobaa galmoo akka nurraan dagannee nun ja'an kophee qarshii 5 takkaa dhaba akka jawween nun iddineef keniina sumuunii takkaa dhaba. Dhukkubsannee akkan duuneef dhaamsa keenyaa dabarfannee akka booddeen seenoyne nun ja'an. Lallabannee qabsaa'oonni iyyannee nu dirmadhaa nu jabeessaa nu dirmadhaa nu jabeessaa yeroon dabaree. Mada nu jabeessa mada nu jabeessa itoo yeroon dabalee. Kophee qarshii 5 dhabaa akka jawween nu iddinee kophee qarshii 5 dhabaa akka jawween nu iddinee. Sumuni takadaba kusane akan tune tamsa kenya dabarfanne tamsa kenya dabarfanne kabote kelone. Isi waamti harmeen anaas waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqabaa isiniin jetti harmeen yaa hayyoottan Oromoo kan biyya ambaa keessa jirtan isin yaamti Oromiyaan naagalaa jetti ayyoon isin yaaman biyya keessaa nu barsiisaaf isin eegan. Isi waamti harmeen isi waamti harmeen. Ya ilmaan koona dhaqqabaa isiniin jetti harmeen. Isi waamti harmeen isi waamti harmeen ya ilmaan koona dhaqqabaa isiniin jetti harmeen. Yaa kabarnoota qabdan Profesor kantatan ya kabarnoota qabdan
akkasuma ammaa sun hon geerarsinis irraa nafne amma dhageeffadhu jennee yaaboo kunoo gurii gurraa fudhadhu kaabaa kibbaa mamanti akuno bahaa dhihaa mamanti akuno saba koon dhageessaniitun ta duriin adda fakkaatti yaaboo kunoo galuun oolu ani bara kurnaan kana dubbiin na dhibdeetiin firraa callise ani gadaatu deebi'ee gadaa kiyyaa deebi'e tanaafiin barooda ani na duran dhaabbatinaa kilaash kiyyaas na harkattin qabina dhiira finfinnee galuu deemtuun dhaqqabadha ani akka jalloo baaburaa kunoo tana dhiiraa waamuraa akka jalloo baaburaa kunoo tana dhiiraa waamuraa. Ama dhageeffadhu jenne yaaboo kunoo gurii gurraa fudhadhu kabaa kibbaa mamanti bahaa dhihaa mamanti saba koon dhageessani tunta duriin adda fakkaatti yaaboo kunoo galuun oolu ani bara kurnan kana dubbiin na dhibdeetiin firraa callise ani gadaatu deebi'e gadaa kiyyaa deebi'e tanaafiin barooda ani na duran dhaabbatina kilaash kiyya na harkattin qabina dhiira finfinne galuu deemtuun dhaqqabadha ani akka jalloo baabura kunoo tana dhiiraa waamuraa maqaa kanarratti meeqaan tam galaafatanii meeqaan tam ajjeesanii meeqa harkaa miila muranii ija isaa dhaamsanii meeqaan tam mana hidhaatti lubbuutti guraaranii meeqaan tam rasaasni qaama isaanii keessatti hafee dhukkubaan jiraatanii. Weellisaa jaalatamaan Oromoo artistiin Hoogobana kana qofaas osoo hin taane yeroo biyya ambaatti godaanee hireen isaa qajeeluu didde wallaansoo jiruu addunyaa kanaa wal afaan bu'anii haati manaatiis gubbaan itti dabalamtu isiillee jibbuu baatus haadha ilmaan kiyyaa sumaatu na qabata jechuun akka waan kadhatuu ta'ullee garuu yeroo saniif baay'ee gidirfamaa ture. Dubbiin sunis garaa isa nyaatte bifuma wallee kanaan yaaddoo garaa isaa keessa jiru mara haala kanaan ol baasee ibsate. 911 natti yaamanii haadha ilmaan kiyya manaanan baasanii rabbii kee sodaadhu kurfooto 911 natti yaamanii an jibbeetii miti si wajjiin jiraachuu mana oowwaa keessa kurfootoo ilmaan guddifachuu jiruu tanaani wal dhabne nulachuu na dhiisii biliisii 911 natti yaamanii haadha ilmaan kiyyaa natti yaamanii. 911 911 Nadia bidi ada ilman kiya madanan basini ay Rabbi ke sodadu kurfoto 911 Nadia mini Mana awwa keessa kurfoto ilmaan guddifachuu Irutana kabahu waldabre lulachuu Nadisi, Bilisi, Nadisi, Bilisi, 911 Natiyamini. Duuba kunis ta'ee sanis weellisaan Hoogobana
walleewwan aartii muuziqaa Oromoo kanaaf gumaache mara nama walaloo sirba isaa hunda haajama namaatiin alatti ofuma isaatiif barreeffatee sirbuun beekamuudha. Yoo kana jennuus nuhoon yoo liqeesse malee walaloo sirbaa hin liqeeffatu. Ammaas itti dabalee wallee isaa tan jaalalaatiinis warreen akkaan jaalatamoo ta'an isaa yoomiyyuu taanaan gurra ummata Oromoo keessaa hin banne baay'ees walliseeti jira. Mee isaan keessaa muraasa isin dhageessifnaati ammaas nutti dhihaadhaa. Bareedduu Harargee marga bishaan lagaa yaa bareeddu Jimma marga bishaan lagaa bareedduu Sidaamoo marga bishaan lagaa bareedduu Wallaggaa marga bishaan lagaa na duraas nyaatu bineensi alagaa na duraas nyaatu bineensi alagaa. Lele wayyaa lelee naannoo wayyaa gaarishoo kootiyyaa mee maaluma dhabe namni qabu jaarti guyyaa falkan kan koo dafii natti koottu nan irraanfatini koyyaa boontuu markabtoo gurraattii markabtoo fuutee tanaan deemtu markaba jaalala shirshir tanaan gootu wayyaa gaarishoo kootiyyaa wayyaa diimtuu magaalaa akka alan baaneef jaalalaan na hiituu akka gadin baanees hidhaa zilna gootu markabtoo markabtoo. Wayyaa lele naannoo lele wayyaa lele naannoo wayyaa gaarishoo kootiyyaa wayyaa markabtantoo safiinatti kootu nan irraanfatini tunayaa boontu markabtoo. Markabto mutetanaan deemtu markaba jaalalaha shishirtanaan gootu wayyaa gaarishoo kootiyyaa wayyaa diimtuu magaalaa akka alan baane jaalalaan na hiitu akka gadin baan jaalalaan na hiitu akka alan baane hidhaa zilna gootu markabtoo. Hirriba sireedhaa akkaani tolchiti jannata addunyaa keessa na bulchiti wayyaa gaarishoo kootiyyaa gammachiiftu lubbuu hubbiitiyya ati if duraa si dhabnaan qalbiin namaaraatti markabtoo. Duba ammaas nu hoogoobana sirba jaalalaa tokko kan akka waan gubaan ibidda jaalalaa itti dhaabbatee fakkaatu yookiin immoo yeroo sana akka waan dhamalli jaalalaa irra bu'etti if keessaa bahee akkana jechuun tanaas itti walliseen owwa garaa kiyyaa angubadhee dhiiroo meelaalaa naaf dhaabaa hireetiyyaa yookiin harkanaaf qabaa meeyramtiyyaa onneetiyya na beektaa nattaaphattaa sahiyyaa garaa kiyya nagartaa nattaaphattaa sahiyyaa jaalaltiyya beektaa nattaaphattaa sahiyyaa osumaan siyaamuu na jalaa ustaa sahiyyaa ofumaan eegi jettee achumaan haftaa sahiyyaa. Garaa kiyyaa angubadhee dhiiroo meelaalaa na dhaabaa
argana fila babe dabbiya ya diro mela la dabba de bebi yookaan argana fila babe dabbiya olle titana beetat nartabata garagi kana gartat nartabata jalalati hakabetat nartabata esuman siyamu najadalita sariya niduba eegiyette achuma narta sariya barjalalti gargalta teniya arrabade barjalalti gargalta teniya arrabade jarara siti nanjire nyalenda jiraywa kamo anele jarara siti nanjire nyalenda jiraywa kamo anele onne ditana beita nartabata garaki kana karta nartabata jarara ti hagabeita nartabata esuman siyamu najadalita nidufa eegiyette achuma nartabata nidufa eegiyette achuma Weellisaa qabsaawaa fi aartistiin Hoomaa Maggoobana wayita sirbootan kanneen weellisaa turettis gidirfama hadhaa jiruutis dhandhamsiifachaatuma takka hidhamaa takka immoo reebamaa yeroo biyya abbaa isaatirraa ari'ame jiruu biyya ormaa keessa oliif gadi marmaaraa turettis mootummaa gabroonfataa yeroo sani kan Itiyoophiyaafis qabeenya ummata koosaama akka miggalinaan jetta jechuunis itti sirbeeti tureem. Walaloo sirba saniitiinis akkana jechaa tureem. ምነው መለስ ምነው መለስ ምነው አቶ መለስ ምነው መለስ ምነው መለስ ምነው አቶ መለስ ለምን ታፋጃለህ Hayyichi gamni Oromtichaa weellisaan Hoogoobana gaafa dhukkubni hamaan afaan hin qabne sun inni HIV ja'amu sun lammii biyyaa mara dararuu jalqabus osoo hin callisin dargaggoof hamma jaarsaaf niitiitti haala kanaan nama gorsaa turedha. Walaloo sirba sanii keessattis akkana jettiin addee toosiin gorsaa gorsa obboleeyyummaati abboo koosiin gorsaa gorsa obboleeyyummaati. Waliin hin gaddaafina dhukkuba eersiitiin gorsa hiyyaan dabarsaa dardaraa duratti meena dhageeffadhaa yaa obboleeyyan kootii namniin jalqabuun ilma dardaraati ibidda finiinaadha umriin dargaggummaati dhamala diimaadhaan deema harkarratti ifirraatti dhaamsaa ta'a harka hundatti jijjiirama fayyaa ifirra beekaa turetti meefiin hubadhaaf dhaqa haa himaati dhukkuba qabda ja'aniin dhukkuba eersiiti. Tosin gorsa baleyummati sin gorsa baleyummati walinin gaddafina dhukkuba eegsiti walinin gaddafina dhukkuba eegsiti. Don't do it, man. Yes, not good. Gorsa riyyaan dabarsaa dardaraa dubratti meena dhaggeeffadhaa yaa bareeyyan koosi namni niin jalqabuun ilma dardaraati ibidda finiina umriin dargaggummaati dhaamala diimaadhaan deema akkarratti idurraatti dhaamsa ta'a kee hundatti jijjiirama fayyaa fidbeeka tureeti mee ifiin hubadhaaf dhaqa haakimaati dhukkuba qabda jedhaan dhukkuba eetsiiti almaazitti aaraa ushummaa isaati lakkii almaaziini xiqqee ta'uu mootti tamirraa akka fuudhe hin beeku adiitti ushummaaleen isaa 55ti aara saniin deemee dhukkuba hiraati
dhage isin gorsa yaalma dardaraati nama waliin geessee kumaan harkattuuti dhukkubsachuu qofaami fayyaanis ni jirti waaqayyotti jiti numa fayyitaati ateetoo siin gorsa gorsa baleeyyummaati abbaa koo siin gorsa gorsa baleeyyummaati waliin kaddabinaa dhukkuba eegsite. Artistiin jaalatamaan Hoogobana umrii isaanii guutuu gahee aartii sirboota afaan Oromoo keessatti gumaachaa turan hammana jennee himuun nama dhibam. Hoomaan Maggoobana walleewwan isaanii keessatti waa'een haadhaatiis osoo irraa hin hafin kan biyyaatiis dabalate akkasuma ammoo wayita uummanni Oromoo sababa gabrummaatiin barumsarraa ugguramee jaarraaf duubatti hafus kunis garaa isa nyaatee yaa Oromoo haa barannuu jetti harmeen Oromiyaa jechuun gaafa je'ee wallisu 2020 Open College'n tun teessan tahuu baraa barnootaaf hiriira isiniin jetti ayyoon Oromiyaa barnoota dhabuu keessaniitu namiidhe yaa ilmaan kiyyaa ilmaan koo baradhaa akkaan ta'uu biyyaaf. 2020 Open College'n tun 2020 Open College'n tun teessan tahuu baraa barnootaaf hiriira isiniin jetti ayyoon Oromiyaa. Tadabuu keessanii namiidhe ilmaan kiyya ilmaan koo baradhaa akkaan ta'uu biyyaay hayyichi Oromoo uummattiin kiyya bilisa barsiisa sammuu kana fayyaa kafa goodi heeyse furmaata addunyaa dhagaa fayyadamaa jetti ayyoon biyyaa. Weellisaan Hoogobana gaafa biyya abbaa isaanii irraa godaananii hadhaaf mi'aa jiruu biyya ormaa dhandhamsiifachaa ture sanis yaada dhufaatii harmee isaa Oromiyaaf qabus akkana jechuun itti weellisee ture. Dhufaan jira biyyatoo dhufaan jira kulleetoo dhufaan jira harmeetoo dhufaan jira gudeetoo haadhatoo biyyatoo siyaade ani ijaan si arguudhaaf dhufaan jira. Yaada maraadheetii dhufaan jira sibira gahuudhaaf dhufaan jira wareegama gaafatti dhufaan jira. Dhufaan jira biyyatoo dhufaan jira kulleetoo dhufaan jira harmeetoo dhufaan jira kulleetoo biyyatoo. Tu ayoto ayo ya de ani iganzi arkuda dupangira ya damarateti sibira gayuda Dupangira warega gabatti Dupangira gati lubbu kanne Dupangira rabbi of kanneti Dupangira bodan debu Dupangira rabbi kakadeti Dupangira yato Abbaan artistootaa weellisaan Hoogobana gaafa saamichi lafa Oromoo irratti ka'uuf jedhus callisee hin teenyeem. Bara Finfinneen federaala taatuu fi dirree dhawaatis lafti aadaaf seenaa biqilchituun aartii Oromoo bu'urri hundee afran qalloo
gaafa haataatu ja'amtee saamamte sunis Nuhoon garaan isaa sabruu dadhabnaan akkana je'ee itti weellisee. Didi yaa dirree tiyyaa yaa dirree dhawaadhaa yaa magaalaa aayyaa narraa si kukkutanii narraa si cicciranii burqaa sabboontootaa yaa onnee Oromiyaa yaa haadha seenaadhaa yaa guddiftuu tiyyaa obboleettii Finfinnee yaa boonsituu biyyaa hogguu si miidhanii miidhaan tee guddoodhaa aayyoo siifiin iyyaa hunda miidhaa jiran lafa Oromiyaa tanteetu ni addaa hin eeggadhu guyyaa lubbuu bada malee jiruun natti hin tolle an hidhadhe tiyyaa. Atis nan beektu anis hin beeku Rabbii guddaa walitti nu fide warri keessan murtii Rabbiitti dide. Warri keessan anaaf jecha si jibbani abasirraan haafuu hammaan lubbuun jiru ani. Finfinneetti awwaalamtee handhuurti tiyyaa achirraa na yaamaa jirti harmeen tiyyaa achi ijaaramtee jirti goojjoon tiyyaa gullallee lafa seenaa yaa magaalaa Finfinnee ati nuuf kennaadha qe'ee abeebee tufaa na eegisi bilisoomsuuf guyyaa tokkonumaan dhufaa. Finfinneetti awwaalamtee handhuurti tiyyaa achirraa na waamaa jirti harmeen tiyyaa achi ijaaramtee jirti. Achi ijaaramtee jirti goojjoon tiyyaa. Magaalaa Finfinnee yaa handhuura biyyaa. Magaalaa Finfinnee yaa handhuura biyyaa. Maqaan kee daramee taatuyyuu ababaa. Makan darame hadatu akkasumas sabboonaan Oromoo fi qabsaawaan mirga sagalee lammii isaa kuni wallisaan hoogoo banaa akkuma sagalee isaa kan gurra namaatti mi'aawu saniin mirga ijoollee saba isaatiif lallabaa turetti dubartootaafis osoo hin lallabin hin dabarreem. Bara walqixxummaan dubartii kan warra dhiiraatiin gita hin qabne sana keessattis Nuhoon kabajaaf ulfina dubartiif qabu yoo ibsu akkana ja'am. Dubartiin amaanaa Rabbiitii jabeessa jabeessi jabaadhuu jabeessi yaaboo hamtuun hojjetin dubartii irratti boru itti gaafatamtaa baatii 9 guutuu garatti baadhatti erga deessee boodaas tuuta dabarfatti dubartiin amaanaa Rabbiitii jabeessaa jabaadhaa jabeessaa. Dubartiin amaanaa Rabbiitii jabeessi jabaadhuu jabeessi amaanaa jabeessi jabaadhuu jabeessi amaanaa jabeessi. Yaaboo hamtuun hojjetin dubartii irratti borutti gaafatamna baatii 9 guutuu garaatti baadhatti. Amaanaa Rabbiitii jabeessi
jaala qabsoo sabaa kan ta'e hangafni aartii Oromoo Jaal Nuhoo Goobanaa nama adda durummaadhaan hojii muuziqaa kana kan warra biroo waliin qixxee akka caaluuf nama ifaajaa turee fi waraana adda bilisummaa Oromootis hanga iddoo isaan jiraniitti deemuun kan jajjabeessaa turee fi isaan waliinis nama bosonatti galee diddaa gabrummaatiif diina isaa kokketti qabaa turedha. Artistiin Nuhoo Goobanaa nama yeroo mara dorgomaa hin qabnee fi hojii muuziqaatiin alattis walaloolee zikrii fi manzuumaatis barreessuun nama beekamuudha. Dachiisamii uumee guyyuma jahatti itti aansee uumee makluuqa isaati namuu gargar kanneef lafa qubsumaati tokkolleen dhoorkinee bineensaa namatti nuus gaafas badhaasee ilmaan Oromooti Oromiyaa harkannee olaantii dachiiti. Nuutun jabeeffatin firratti lolleeti خالقا كمنو إفي قدبليتي على النبي ولا لمسابي اللهم صل على محمد على النبي ولا لمسابي اللهم صل على محمد على النبي ولا لمسابي. Artistiin Nuhoo Goobanaa hojii aartii jaalatu kanaas addaan kutee dhibee isa mudate keessa dhukkuba onnee, dhibee sukkaraa, diyaamistaayipuutii fi istirookiitiin yeroo ammaa kana dhukkubsachaa jira. Afaan sagalee kiloolee miidhagaa sana gadi lakkisu harkaa fi qubni meeshaa muuziqaa moo'atu sun qaamni miira gammachuutiin guutame qalbii namoota baay'ee hawwatu sunis harka kennachuuf isa dirqisiisee jira. Duba weellisaa Nuhoo Goobanaa qaamni isaa haa dadhabuu malee har'allee quuqamni inni saba isaatiif qabu kan duraanii caalaa imimmaan harcaasaa jiraata. Dhukkuba isa harka kennachiise kanaan olittis kan mul'atudha artistiin Nuhoo Goobanaa. Kaduraanir. Aboo jedhee. Foyyee amma. Akkamii akkuma. Yaa tajaajila dhufe. Istiroozaatu duraanuu jira. Kaduraanir. Jiraan gabaa hin hojjetu. Waan bahu deeggarda hospitaala dhufeef ilaa haala dabalaan akkana. Duba waa'ee artistiin Nuhoo Goobanaa kanarrattis artistoonni Oromootoo maal jedhu laata? Har'aan tana waa'ee obboleessa keenya artistii cimaa beekamaa jaalatamaa artistii Nuhoo Goobanaa waa'ee isaa hoggaan kaasu wannoota waa'ee kanaa hojii kaanii jira. Nuunfaan anaaf barsiisaa kiyya. Magaalaan Ameerikaatii fi magaalaan Kanaadaa, Awurooppaadhaa kan nuti kadhaa maallaqaatii fi Oromoo barsiisuuf keessan dhaabbate inni takkatti. Waa'ee Nuhoo Goobanaa haasa'uudhaaf sa'aan yeroon jechuukooti guyyaan torban ji'oonni waggoonni hin ga'ani. Maaliif jennaan umurii isaa keessaa irra caala qabsoo saba Oromoof jecha nama wareegedha. Ammallee nama aarsaa kaffalaa jiru jechuudha. Haa ta'uuti immoo isaaf jaalleewwan isaatiif gatiin bilisummaadha. Weellisaa jaalatamaa Nuhoo Goobanaa qabsaawaa jaala qabsootii fi abbaa aartistoota Oromootiin. Nuhoon abbaa ijoollee torbaa hoggaa ta'u ijoollee isaa keessaayis obsaa Nuhoo Goobanaa isa tokko yoo ta'u duba obsaa fi harmeen isaa yookiin immoo haati mana weellisaa Nuhoo Goobanaa adde Makkiyyaa Alii erga isaan dhukkubsatanii guyyaa tokkoofillee olii gadi isaan qabuu hin dhiifne. Ilmi isaanii obsaa Nuhoo Goobanaatis maatuma isaa kana waliin dhama'aa jira. Kanaanis obsaa Nuhoo Goobanaa yaada kanaan dura miidiyaaleef kennaa tureen akkana jedha. Maqaa kee obsaa Nuhoo Goobanaadha. Kana dura kophaa kiyyaan taa'e saniif namoonni wal qabuu isaanii wal gargaaruu nu gargaaruu kana hedduu na gammachiise. Akkasitti mee rabbii aguruuti. Maatii ijoollee torbaa jira. Obboleettiin qaba fi obboleessaan qabaa kan keessatti
Fiyaa Minnesota keessatti obboleessi takkaan qaba bilisummaa. Fi takka Jarmanii keessaas ni jira. Fi habba lamaas immoo Itoophiyaa keessa jirani Adaama kana. Amma jireenya isaa gizi biyyaa seenu jireenya isaa hedduu bareedaa ta'uuf deemaan se'eeti. Biyya isaaf waan galeef warra isaa bira galee hedduu amata 40 qabsaa'ee uummata isaatiif garuu gizi biyyaa seene akka yaade san hin taane anaaf bakka gargaaruun ture san malee mana keeraa keessa jiranii gana manaas hin ijaaranii dachis hin argamne waan hedduu hin dabarseetiin jira. Yeroo ammaa kanaas artist Nuhon dhukkuba hamaadhaan qaamni isaa gamni tokko laamsha'ee dubbii afaanillee danda'ee dubbachuu dadhabee jira. Weellisaan qabsaawaa fi sagaleen diddaa gabrummaa gootichi qabsoo sabaa Jaal Nuhoo Goobanaa quuqama saba isaatiif qabuus sagalee kiloolee isaa kan dhageeffatamee hin quufamne saniin ummata isaa ittiin bohaarsuu fi qabsoofiis kakaasaa ture hundaa ol jireenya isaatiif saba isaatiif nama of kennee hojjechaa turedha. Duuba weellisaan kun qabeenya ofii qabuun olitti uummanni Oromoo fi jaalattoonni hojiisa qabeenya deeggarsaa fi fayyummaa isaatiif osoo dhaloonni lammii Oromoo hayyuu isaa kana cinaa sirrumatti kan dhaabbatu ta'e Nuhoon jiruu isaa duriitti deebi'uudha mala. Kanaafis yaa Oromoo nutis kan jechuu barbaannu goonni keenya erga du'anii booyuu manna osuma isaan lubbuun jiranii waan qabnuun itti dirmanne lubbuu isaanii osoo bulfanne boruus lammiif gaachana ta'uu danda'am. Egaan jaalattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo waa'een artist Nuhoo Goobanaa waanuma hamma kanatti dubbifnee xumurru hin turre. Ta'us hojiin isaanii yoomillee taanaan gurra uummata Oromoo keessaa hin badu. Mallee Rabbi fayyaa isaanii kaleessaa sanitti nuuf haa deebisu jecha kanarraatiif qopheessee kan hanga ammaatti isin biraan gahaa tures Anjamaal Abdulleetiin ture. Nutis Rabbi nama seenaan dagatu nun godhin jecha sagantaa fakkaataa biraatiin hamma wal arginu har'aaf gama kootiin horaa bulaa deebanam.